obboleessa kiyya waliin hin jiraadhaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12 booddee immoo qabxiin maatirikii na jalaa hafus kolleejjii Yuunivarsiitii Rift Vaalii seeneen maallaqaan baradhee eebbifameen turtii baatii muraasa lafa ergan taa'ee booda hojii argadheen hojjechuu jalqabe. Haati kiyyaa ana waliin dubartii lamaa fi dhiira tokko qabdi. Ani immoo hangafadha. Anarrattis dabalattee kan dhalatte dubartii yeroo taatu sadaffaan ilma dhiiraa tokkicha haati kiyya qabdudha. Abbaan kiyya haati koo ilma ishee sadaffaa akkuma deesseen ilmi sadaffaa dhalate kuni kan koo miti jechuun haadha koorraa nama adda bahedha. Haati kiyya abbaa keenyatti otoo hin heerumin dura jaalallee akkam jaallattu itti heerumuu barbaaddu ni qabdi ture. Jaalalleen haadha kiyyaas haadha kootiin baay'ee waan jaallatuuf haadha kiyyaan haadha manaasaa godhachuuf yaalii inni hin goone hin jiru ture. Haa ta'uutii garuu maatiin haatiif abbaa haadha koo yookiin immoo akkoof akaakayyuun koo warri gurbaa kanaa warra garbaadhaa sanyii keenyatti gonkumaa hin maknu isatti heerumuu miti miilli kee isa waliin gonkumaa akka inni dhaabbatu hin barbaannu jechuun erga ishee akeekkachiisanii booda haati kiyya diddee isa waliin argamuu isa waliin deemuu malee dinnaan abbaan keenya immoo haadha koo fuudhuuf waraqaa ergatee ture. Fedhii isaaniitiin kunoo nu diddeettii nuti siif kennineerra otuu isheen salphina gara biraa mana keenyatti baatteen dhufiin yoo feete buti yoo feete immoo yeroo gabaabaa keessatti gaa'ela raawwadhuutii nurraa fudhuu jedhanii gaafataniini. Kanaan abbaan kiyyas butuurra seeruma qabeessaan gaa'ela gabaabaan godha jedhee otuu haati keenya hin beekiin torbee 2 keessatti gaa'elli taasifame. Gaa'ela xiqqoodhaan haati kiyya heerumtee abbaa koo waliin jiraachuu eegalte. Al takka takkaa onneen namaa bakkuma kufetti bakkuma cabetti yaaddaa barbaadaa oola mitire. Haati kiyya heerumtee ijoollee godhatteellee gaafa kakattu maqaa jaalallee ishee kan duraa kan onnee isheerraa jaallatuutti kakati. Abbaan manaan immoo abbaa manaadhaatii erga ijoollee godhatanii otoo dhiisanii wayya jedhee waan amanuuf haadha kiyyatti baay'ee gada baay'ee aaraam. Abbaan koo otoo gubatuu sadarkaa jechuun danda'amuun haadha koo waliin waggaa 7 jiraate. Turtii waggaa 7 boodee garuu obboleessi keenya dhiiraa dhumarratti dhalate. Guyyaama dhalate abbaan koo kan koo miti jedhee haadha koodhaan ganeeni. Haati kiyya abbaa kooti jaarsummaa baastus waan fedhe gochuu yaaltus haa ta'uutii garuu fudhachuu didee. Haati kiyya heerumteellee jaalallee ishee kan duraa waliin hariiroo hin dhaabne. Jaalalleen ishee kan duraa gaa'ela dhaabbatee akkuma ishee ilmaan horatus haa ta'uutii garuu ammallee gandi jiraatan bakkuma tokko waan ta'eef bakka dhokataa argataniiti haati kiyyaaf jaalalleen ishee kan duraa suni waliin ta'u. Duruu abbaan koo shakkii jettee namaa ni qaba. Gaafa ilmi dhiiraa dhalatu immoo kun kan koo miti jedhee. Sababiin isaa immoo maatiin haadha kiyyaas ta'e maatiin abbaa kiyyaa bifaan mammagaallanii fi diddiimoliidha. Haa ta'uutii garuu daa'imni obboleessi keenyi dhumarratti dhalate gurraacha biftisaa gurraacha kan ta'edha. Kanaan abbaan koo battaluma haadha manaasaatiin ati kana anaaf otoo hin taane jaalallee kee duraaf deesse jechuun nuunis ta'e haadha keenya dhiisee maatii isaatti deebi'e. Haati kiyya si'a 2 mana keetti deebi'i jettee jaarsummaa ergite. Haa ta'uutii garuu didee abbaan keenyi haadha manaa gara biraa fuudhee. Al takka takkaa gaa'elli ofii yoo diigame akka yaadanis namaan ta'u mitiire. Eega sana abbaan keenyi magaala keenyatti nagaa dhabee dhukkubsatee dhumarratti haadha manaasaa waliin magaala biyya jijjiirratee jiraachuu eegale. Haadha keenyaaf qofa otoo hin taane nuyi ijoollee isaa nu dhalcheefillee jaalala dhabee. Sanyiin baalagee madhanuun jedhaam. Haati keenyi otuu abbaa manaa qabduu jaalalli ijoollummaa koo naan baane jettee jaalallee ishee ijoollummaatti
gaa'ela keessa otoo jirtuu deebitee nuunis abbaa malee akka guddannu taasistee. Kanaan jireenya qofummaatiin haati keenyi farsoo fi haraqee naqaa, nuti immoo tulluu deemnee qoraan guuraa, kuboota horii walitti funaanaa, ganna mana firaatti dabarsaa guddachaa dhufne. Akkuma abbaan keenya shakkee, akkuma obboleessi keenya dhalatetti shakkiin abbaa koo hin hafne. Obboleessi keenyi dhumarratti dhalate kan abbaa keenyaa miti. Guutummaa guutuutti bifaanis amalaanis haalli deemmitiillee jaalallee haadha keenyaa kan ganamaa ta'e. Jaalalleen haadha keenyaa kan ganamaas erga abbaan keenyi bahee booda guyyaa ayyaanaa handaaqoo hoolaa mana keenyatti qaluun, nuuf immoo uffata garaagaraa nuuf bituun sa'aatii murtaa'eef dhokatee dhufee nu waliin dabarsa. Innis haadha manaasaarraa ijoollee baay'ee qaba waan ta'eef gochaa mana keenyatti godhu icciitiidhaan raawwata. Haadha kootiinis ni gargaara. Nuunis barnoota keessanitti jabaadhaa jedhee nu jajjabeessa. Ani isiniif abbaa ta'ee isin dhalchuu baadhus amma garuu abbaan keessan isinirraa waan deemeef, isinis waan hin jaallanneef, sababa kiyyatti waan abbaan keessan isin jibbeef ani immoo hanga dhumaatti isinin dhiisuu sinin barsiisa jechuun waadaa nuuf galee nu gargaaraa haga humna isaa nu waliin bahaa ture. Sa'aatiin inni itti mana keenya dhufu murtaa'aadha. Ija namaa laallatee aduun yeroo lixxu mana keenya galee wanta nyaatu nyaatee, wanta dhugu dhugee, haadha kiyya waliin haasa'ee gara ijoollee isaatti deebi'a. Haati manaansaa akka inni haadha keenya jaallatus ta'e daa'imni ni dhumaa kansaa akka ta'e sirriitti ni beekti. Haa ta'uutii garuu ijoollee 5 walirratti waan deesseef gadi jettee mataa gadi qabatee taa'uu malee deemtee himachuuf, seera dura dhaabachuuf of hin gidirsine ture. Kun immoo kan ishee fayyadeef, isheenis ta'e abbaan manaa ishee ijoollee isheerraa adda akka hin baaneefi. Hundaafuu ijoollee 5 baadheen dhiira gara biraatiin heerumu. Kanaan booddee filannoo ani qabu gadi jedheen ijoollee koo guddisuudha jettee ijoollee ishee guddifate. Booddee irratti immoo haadha koo waliinis akkuma maatii walitti ta'anii guyyaa gammachuu, guyyaa gaddaa wal waamuyyuu eegalanii. Abbaan manaa ishees yookiin immoo sanyoon haadha keenyaa yookiin immoo jaalalleen jalqabaa haadha koo ifaaf ifatti mana keenya ufuun nu gargaaruu jalqabe. Haa ta'uutii garuu sanaan boodee haati keenyi daa'ima gara biraa dabaltee abbaa manaa ishee lammataa kanaaf dahuun barbaanne. Sababiin isaa immoo haalli jireenya ishee farsoof haraqee baasuun waan ta'eef, abbaa manaa ofii immoo guutummaa guutuutti amanuunis rakkisaa waan ta'eef abbaan ijoollee kooyyuu nagatee deemeera. Kunis bor rakkoon yoo uumame na dhiisee deebee ijoollee natti dhiisuu danda'a jettee sodaattee haati keenyi ijoollummaadhaan dahumsa dhaabde. Kanaan nutis gargaarsa rabbii fi gargaarsa maatii keenyaan sadan keenyiyyuu guddanne. Guddachuu qofa otoo hin taane obboloonni koo lamaan kutaa 12 akkuma xumuraniin yuunivarsiitii mootummaa seenanii ana qofaatu yuunivarsiitii kan dhuunfaatti dhalate. Barnootaanis sadan keenya gidduu garaagarummaa waggaa 4 qofatu jira. Ani jalqaban eebbisame, waggaa 2 booddee obboleetii koo, waggaa 1 booddee immoo obboleessi koo barannee eebbifamne. Akaakayyuun kiyya jechuun abbaan haadha koo yeroo nutti qoosu dubartii gaa'ela dura durbummaa ishee balleessite jechuun dubartii dhiira 9 heerumte jechuudha. Sababiin isaa immoo erga durbummaan ishee badee booda dhiira meeqa waliin akka isheen ciiste hin beekamu jedhee nutti haasa'a. Kana jechuun koo otoo gaa'elan dhaabbatiin dura durbummaa kiyyan balleesse dhugumadhas dhiira 9 miti dhiira 9 olitti heerumeera jechuu nan danda'a. Dubbiin kun hagamis hadhaa'us haa ta'uutii garuu ulfinni durbummaa keessa jiru salphaa kan taane dubbachuuf wanta ganamaan gorsameen diigeen narra gahe immoo barreessuuf barbaadeeni. Kabaja durbummaa kiyyaa kan hin dhabe siree haadha koorrati. Kunis guyyaa gabaa mana keenya farsoo fi haraqeetu jira. Mana keenyatti farsoo fi haraqee dhuguudhaan maamila kan turan dargaggoonni 2 turanii. Dargaggoonni 2 kun jimaa mana keenya qabatanii dhufanii sa'aatii dheeraa taa'uun haasa'aa jimaa isaanii qama'aa dabarsu. Kanatti anaa fi obboloonni koos ijoollummaa keenyarraa kaasnee gara isaan nu erganitti sigaaraa fi kibriitii kanneen kana fakkaatan bituuf gara suuqillee ni ergamnaafi. Maarree guyyaa gabaa tokko dargaggoonni kun naannoo toora 4 mana keenya dhufanii hanga 8tti erga turanii booda toora 8 yeroo ga'u immoo aduu saafaa waan ta'eef gabaan mana keenya hin jiru. Akka tasaa ta'ee haati kiyyas reefuma boqqolloon bita jettee manaa baateeti. Obboloonni koos mana hin jiranii. Mana kan jiru anaa fi dargaggoonni
dargaggoota kana lamaan qofadha. Dargaggoota kana lamaan keessaa tokko bishaan dhugaatii naaf fidimee jedhee na gaafata. Anis tole jedheen burcuqqoo dhiqeen bishaan dhugaatii fideefi bishaan kana kanan dhiyeessee fi burcuqqoo sirriitti miiceeni. Haa ta'uutii garuu isatti kenneen sekendiiwwan muraasa booda maali burcuqqoo isaa yoo sirriitti dhiqxee qulqulluu mitii deebisinaan jedha. Yeroo kana ani maaliif hin deebisaa sirriitti dhiqeeraa jedhee yeroon deebisuu fi ani kanan dhuguu yoo barbaadde ofii kee dhuginaan jedhee anis bishaan qulqulluu hin dhangalaasu jedheen bishaan sana deebiseen dhugee sanaan boodee wanta ta'e hin beeku. Lamaan isaaniiyyuu kabaja kiyya siree haadha koorratti fudhatanii manaa deemaniiru. Gaafa haati koo dhufte ani of hin barree dhiigni qaama koorraa dhangala'ee siriirran ciisaa. Haati kiyya na argitee ni iyyitee of bareenis sirriitti wanta ta'e yaadachuu hin dandeenye. Haa ta'uutii garuu akka ijoolleen kun akkana na godhaniyyuu kanan bare torban booddeedha. Sababiin isaa immoo eega sanaa ijoolleen kun mana keenya dhufuu didanii kanan shakkeen edaa yeroo sana qorichaan na tuqanii jedheen akka haaraatti haadha kootti himnaan haati kiyya battaluma poolisiidhaan ijoollee kana barbaachistee qabsiistee hiisistee. Haa ta'uutii garuu hawaasa dhalatanii guddatanii keessatti walimachuun yakkaan wal adabuun kun baay'ee ulfaataadha. Araara jaarsummaa jedhanii haadha keenya goyyomsanii qarshii 2,000 kennisiisanii ijoolleen kun mana adabaatii gadhiisamanii kanaan araarri buutee durbummaan kiyyas guyyaa kana badee eega sanaatii hariiroo jaalalaa garaagaraa qabachuu nan yaala. Dhiirri hedduun erga waliin ciistee booda sidhiisee deema. Maqmaqsi akaakayyuun koo jedhee dhugaa ta'e. Takkaa waan akkanaa erga raawwatanii booda hafuurri irra deebi'ii raawwadhu maaltu beeka isatti heerumtutti goyyomsuu durbummayyuu nan qaba jetee hadoochuu dandeessaa kan jedhutu sammuu keetti seenaa. Kanaan yuunivarsiitii yeroon baradhu qabxiif barsiisota waliin nan ciisaa. Barattoonni qabxii hojjetan yookiin immoo daree keessaa danda'an naa qayyabachiisaniif jedheen wanta barbaadan nan raawwadhaa fi dhumarratti garuu baran yuunivarsiitii kolleejjii seeneen waggaa lammaffaa baradhu barsiisaa tokkorraa jaalalli na qabee innis sin fuudhanaan jedhee waadaa naaf galee mana isaa jiraachuu jalqabeen ture. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 ergan isa waliin dabarsee booda mana isaa ergan jiraadhee booda amma barnoota kee fixxeetaa anaafsi kanaan boodee haja walirraan qabnu jechuun naga keessee dhuguma jaalladheen amaneen waliin jiraachuu jalqabee ture. Meeshaa mana keessaa guuchisiiseen maatii isaa bira na fudhatee deemee anis haadha kiyyatti jireenya gaarii kan jalqabe ittaasa'een obboloonni kiyya mana koo dhufanii seera qabeessan guunne malee heerumeera jechuu nan danda'a. Waggaa 2 guutuu waliin hin dabarsee miindaa isaa fidee natti kennaa jechoota jaalalaa guyyaa guyyaatiin naaf qoodaa. Na qayyabachiisaa. Kanaan dhumarratti garuu guyyaa eebbi kiyyaa otoon gahiin mana isaatii na baasee xumurteetaa biyya kanaa deemta yoo lakki biyya kanaan deemu jette an siif gadhiiseen siif deemanaan jedhe anis nama barbaanne waliin hin jiraatanii jedheen gara biyyaatti deebi'een hojii barbaaddachuu eegalee. Dubartiin durbummaa ishee gatte dhiira sagalitti heerumte jechuudha kan jedhamu sobaaree waggaa 2 guutuu waliin hin jiraadhee gonkumaa soba miti ulfaatus fudhachuutu dirqama. Kanaan mana haadha kootti galeen hojii barbaaddachaa otoo hin jiru abbaan manaan haadha kiyyaa yookiin immoo sanyoon ishee firoottanii fi namoota beekutti ijoollee isaatti dabalatee hojii akkanaaf barbaadaniif bakka jiranitti naaf bilbilee naaf beeksisee. Baatii muraasa boodees ilmi isaa magaalaa Finfinnee jiru hojii naaf argee na waamee. Ilma isaa jechuunsaa haadha manaasaa gara biraarraa kan ta'e hundumti keenyiyyuu akka maatiitti waan wal ilaalluuf waajjira re'aakoo keessaa hojii akkasii hojjettaayii jedhee miindaasaa waliin yeroo natti himu buleen konkolaataa yaabbadheen magaalaa Finfinnee isa biraan deemee innis hojii kana na qacarsiisee hojjechuun eegalee. Anaaf inni dhiigaan waliin arginu jechuun dhiiga kanaaf koosaa qabu isaaf obboleessa keenya isa quxisuudha. Kun ifaa ifatti adda bahee haati kiyyas hanga yoomiitti hin
dhoksa abbaan keessanioo narraa adda baheera jette maqaa abbaallee obboleessi keenya inni quxisuu maqaa abbaa keenyaan hin waamamu maqaa abbaa masaatiin waamama hangan dandamadhutti anaafis karaa obboleessa koo obboleessa kiyya dhamitire obboleessa kiyya waliin jiraachuun jalqabe inni dhiiradha miirri dhiiraa ho'aadha guyyaaman jalqaba isa waliin bule waliin akkan ciisuuf na barbaade ofirraan dhorkee keenya bar rakkoon qabu dhiiga wal keessaan qabnu wal fuudhuyyuu dandeenya naan jedhee homaa na amansiisuu didee qaamni koo tole naan jechuu didee haa ta'utii garuu torbee tokko yeroon isa waliin jiraadhu guyyaa tokko dirqiidhaan na waliin ciisee anis eega sanarraatii kaasee fedhii koodhaan isa waliin ciisuun eegalee baatii tokko booddee hariiroo kana waan hin dhaabuuf hanga baatii tokkotti isa waliin hin tura jedhee yaadee ture baatii tokko booddee miindaan koo yeroo naaf kennamu mana kireeffadheen meeshaa bitadheen guyyaa 3 deemeen erga keessa bulee booda araadni yookiin immoo suusiin yookiin immoo sagaagalummaan isa waliin hin jalqabe qofaa na bulchuu dadhabee ofii kiyya mana isaa deemeen waliin ciisuun jalqabe jaalala walirraan qabnu walitti hin buunu kanumaaf wal barbaannaa innis obsan qabu anis obsan qabu miiran taanetu na keessa seenee yeroon isa dhabu qaamni kiyya na gubuuyyuu jalqabe kanaan manan qofaatti kireeffadhellee dhiiseen sirraa adda baheen jiraachuu hin danda'u jedheen isatti hime innis akkanuma sirraa adda baheen jiraachuu hin danda'u jaalallee nan qaban ture haa ta'uutii garuu ergan si waliin hariiroo kana eegalee dhaabeeraa ishees yeroo fi jireenya isheeti taphachuun barbaadu kan naaf ta'u kan natti tolu sirraa argadheeraa naan jedhe haatiif abbaan keenyi wal fuudhaniiru nutis ijoolleen wal jala dabarree wal fuunee sagalee keenya eenyullee otoo hin beekiin Finfinnee keessa waliin jiraachuu eegallee namoonni biyya keenyaa ijaan nu argan abbaan isaa haadha kiyyaan haadha manaa lammataa waan godhateef waan walitti dhiyaanne waliin argamnu isaanitti fakkaata akkanuma itti fufanii immoo waliin jiraachaa jiru keenya yoo beekan immoo namoonni biyya keenyaa deebisanii nu shakku jarri kun hin saalfanne moo dhuguma waliin bulumoo jedhanii namaa namatti walitti haasa'u anaa fi obboleessi koo kolfaama takkaa cubburra ejjenneerraatii sodaa malee jireenya kana haga ammaati itti fufnee jirra sodaa saalfii laayyoo kan jedhamu nu keessaa badeera waggaa 3 bifa kanaan waliin jirra si'a 2 ulfata'een ulfaa'een kan obboleessa koo ofirraa baaseera kun immoo jireenya kana akka gaa'ilaatti sammuun koo fudhachuu waan dadhabeefi irraas adda bahuu hin danda'u dhala godhadhees waliin jiraachuun baay'ee tokko natti ulfaate abbaa isaatu kolleejjii yeroon seenu na barsiise haati koo akka dhala isheeti isaatiin ilaalti mana keenyaa nyaatee dhugeeti haati kiyyaa fi haati isaa walitti deemaniiti gidduu isaaniiti lamaan kee guddannee anaanis haati kiyyas abbaan kiyyas jechuun abbaan buddeenaa maafin heerumtuu heeruminaan jedha isaanis abbaansaa maafin fuutuu fuudhii jedhaanii nuti garuu lamaan keenya waliin akka jiraannu maatiin gonkumaan hin beekanii namoonni wanta shakanis abbaa kiyyattis haadha kiyyattis yeroo himan doomaa maal isaanoo obbolaadha dhiiga tokkotu akkana ta'aayii jedhanii deebisuufi dubbii kana ni dhaga'u garuu shakkii nurraan qabanii guyyaa ayyaanaa digallee yoo ta'e lamaan keenya wal qabannee anis innis maatii keenyaaf wanta binnu bibbinnee qabannee digallaa yeroo nuti deemnu hedduun isaanii ni gammadu sababiin isaa immoo maatiin lamaanuu nagaa kan duraan qaburraan olitti nagaa guutuu argata innis na qabatee obboloota koo warra kaanis qabatee gara maatii isaa deema anis isaa fi obboloota isaa qabadheen mana haadha kooti fideen dhufa maalis yoo ta'e haadha manaa lamaan gidduu dubbiin hin dhibu mitire yeroo nuti deemnu garuu lamaan isaanii ililli jedhanii gammadanii haati kiyya intalli kiyya galteetti jettee haadha manaa abbaa manaa ishee waamti haati obboleessa kiyyaas ilmi kiyya galeera jettee haadha koo fi obboloota koo mana isheetti waamti haala kanaan waggaa 3 dabarsinee jirra haa ta'utii garuu amma jireenya kana keessaas bahuu hin dandeenye bahuu nan barbaada karaan itti bahu haalan ittiin bahu araada kana akka ittiin dhiisu garuu baay'ee natti ulfaate ana biras jaalallee kan jirre isa biras jaalallee kan jirre lamaan keenyu sirriitti ni beekna haa ta'utii garuu waliin ciisuudhaaf wal obsuu walirraa fagaachuu gonkumaan dandeenyu ani finfinnee toon jiru innis
finfinnetoo jiraatu hariiroo gara biraa qofa qofaatti ni eegallaan sobadha. Sababiin isaa immoo yeroo hojiin alatti lamaan keenyu fiignee araada keenyaaf manatti gallaa. An isa inni ana malee nama waliin ooluu barbaannu hin jiru. Maaltu jaalala malee akkas akka walitti nu hidhe waantan beekuun qabu. Kun immoo jireenya gaa'elanaaf taayoon jedhe akka inni hin taane keessi kooyyuu sirriitti jala muree natti himaa. Maal akkan godhu garuu bitaanatti galee yeroo waliin oollu lamaan keenyu ifaan ifatti siif dhiira akkasiitu ta'a, siif dhala akkasiitu ta'a jennee walitti haasofnaa. Kana jechuun gaa'ela waliin dhaabuuf lamaan keenyu maatii keenya baay'ee sodaannaa. Hiriyoota kiyya tokko lamatti meeraam. Haa ta'uutii garuu dhiiga wal keessaan qabdani taanaan rakkoon qabu kannaan jedhani jiru. Kaan immoo maal jechuudha harka abbaa isaarraa nyaattee dhugdee obboleessi keenya quxisuun maal jedhee bor mana kee dhufaa, mana obboleettii koomoo mana obboleessa koodha jedha. Kun safuudha aadaa hawaasa keenyaa kan diigedhanaan jedhu. Anattis kan mul'atu kanumaa. Mee hiriyoonni koo obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan nan arrabsiinaa balleessaa koo nan beeka. Dhugaa jirtu cubbuu koo waliin isinitti himadhe yaada keessan hinsiif ta'a yookiin itti fufi yookiin immoo hariiroo kana dhaabi jedhaatii na gorsaa. Gorsi keessan anaaf utubaa jireenya kooti. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada keessan wanta isinitti dhaga'ame komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Like, share fi subscribe gochuun dagatina. Akkanumallee namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 64 yookiin immoo @xalayaa jechuun qooddachuu ergachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii.